جرتو ما شاء الله. بيا بالي بالي بيا قوفا بيا دقاقا بيا جاللا بيا هيو أدى بيا شيخ روبيتي بو. ما شاء الله شيخ روبي أبون قمت شيفتي فيادي بقى قمت يوغو بلچنسي إساني نمني علمي إساني أكنت ديمي بالي خيسا بالي أكنت وني ملي خناولي تو إسي ملي أملي جيتي دكتور أبي أحمد علي حياك الله عمري ربي نوالي ريسو واي بالي رتي هدو نقمت شيفتني قمتشو هقنا انجا أمني أمني خينيا أمني بيا بالي يجور أمة سينك أبيسا أمة غوتا أمة ملي معلومة إلمنا ما بيقو أمة كبجا في ألفنا بيقو أمة خيسما إسد أفتلي ألفيسي بيقو ججو أمني بالي كنا أوليتو إساني ملي هدو غلطو مادا شيخ روبي فا ما شاء الله شيخ روبي لالقا علمي أورومون دلتي إثيوبيا خيست تكان أمني أكنتي جاللان أمة سلاما ديمو هيوتن إثيوبيا بلشاتوري خيستي أمريكا نانا غري خونيغا درا دكتور أبي أحمد علي يجون خنا ربين أمة إثيوبيا تفكني بداس ربين أمة أورومو تيم بداسه أمة بداسه أمني أورومو أمة إثيوبيا تف أرجومي جيتين أكستي لالان warri hayyoonni sammuu qaban warreen sammuu bal'oo qaban warreen ummata oromootiif guddina hawwan warreen ummata Itoophiyaatiif bal'ina hawwan kana yaadanii jechu warreen sammuun isaanii heerishoo sun waliin rakkatanii jiraachuu qaban isaanis warri sammuun isaanii dhiphuu warri sammuun isaanii gandaa fi gosaa fi kutaan guutamte kanumaan haa cinqatu. Nuti akka saba Oromootti qabsoo Oromoo raawwachiifneeti qabsoo tokkummaa Itoophiyaa qabsoo tokkummaa Afrikaa jirraa jechuudha. Tokkummaa Afrikaatiif qophooyna kana booda. Tokkummaa Afrikaatiif qabsooyna malee sodaa ilma namaatiif takkaahuu rakkina dhiphuu sammuu ummatuma Oromoo qofa jechaan oollu yees ummanni Oromoo gabroomee jira. Kana namni si qaade hin jiru. Ummanni Oromoo keessaa bahee jira. Rakkoon Oromoodha hanga har'aan tanaatitti eegaa biyyiin dhufe rakkoo ekonomiiti. Rakkoo misoomaati. Rakkoo misoomaa namuu mudhii ol saaqatteeti mana kee keessa dalaydee biila faamilii teetii hunda cover gootee akkasiin dhiirummaan ta'e beekamtii jechuudha. Akkasin dhiirummaan ta'e beekamti. Jaartii biraa gaffuuti jettee iyyitee ganda keessa ceetee tabiraatiin nama faatu na jalaa baasi jettee iyyuurra jaartii ta'e kib gootee adaba keetiin qabdee yoo jiruu ta'e ooffattee namni tokkollee namni si qixxaawu addunyaarra hin jiru akka Abiy Ahmed Aliimma gartee bakka dhaqu cufatti haadha manasaa kabajamtuu harka mirgaatiin qabateeti daaddisaadhaa ta'isii geessuuf hin jirtu bakka hunda deemee daawwata hamtuu irratti hin himan maarre irratti hin himan gartee guddina biyyaa malee guddina namaa sa'aa malee jaalala ummataa malee waan gartee ijoolleen shufuroon ooftutun waan sammuun heerishoo warri sammuun isaanii hangan takkaa warri sammuun isaanii firii lamaa oofu kana Itiyoophiyaanis bira kutte ummanni Itiyoophiyaatis bira kutte ummanni Oromoo bara dheeraa bira kutte kana bara dheeraa bira kutte jechuudha. Amma kaleessa magaalaa Roobeetii fi naannoo san gaarran san namni laale gartee abbaa biyya sanii abbaa lafa sanii abbaa goda suufi umartu biyya tana qabate akkasi beetaa jechuudha. Yoom dalagamte ganaadha. Gana dalagamuu ta'isi jechuudha. Kana gurbaa rabbiin umrii nu haa dheeressu. Umrii dheertuu ija haasidaahis diirraa qabee umrii dheertuu rabbi haa kennuufi Dr. Abiy Ahmed Ali waan guddaa nu agarsiisu ta'a.
أما اللي نما في يادو نما أمتها في يادو خان سباف سبوتا إثيوبياتي في يادو خانا namni khuni guddatee bakka gahuu isaa wanni isa gaarradu hin jirtu. Rabbi biraayis eeyba qaba, ilma nama biraayis eeyba qaba, muhaacitaan isa jaalata, ummanni Itiyoophiyaa guutuun gooheet fuulduratti nuun deemii jechaanii jira jechuudha. Kanaafuu wanni Doktor Abiyyii fi administreeshinni isaa jaallan akka pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumatti kabajamooleen adda addaa warri manguddoon teenya warreen dur warri akka Abbaa Duulaa Gammadaa kun baganuu jiraattanii umrii Rabbii isin haa dheereessu ammallee ammaas hin rafina. Mudhii hidhadhaa garaa keessan hidhadhaa ummata keenya misoomsuudhaaf halkanii guyyaa irra carraaquu keessaniif mudhii keessan hidhattanii garaa keessan hidhattanii ummata Itoophiyaatiif akkana carraaquu keessaniif galatoomaan isiniin jaan akka nama tokkootti. Thank you so much. Hedduu galatooma. Ammallee ammaas akkasitti deema. Galatooma. Haasawni qalee Doktor Abiy Ahmed Ali godhe kan daymarra mi'aawu kan hamilee namaa kan jaalala namaa fidu ka ummata Itoophiyaa bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibbatti walitti hidhu kan Oromiyaa guddisee biyya baalee magarsuun haasa'e jechuudha. Haa galatoomu sanis galatoomi jennaani warreen biyya alaa jirtan Oromoon biyya alaa jiraattan warri ka keenyatti naannoo biyya alaa kana jirtan warri Doktor Abiy Ahmed Ali dura dhaabbachuu feetanis hamma guyyaa qiyaamaatti itti fufa waa takkan fiddanii jechuun Haba'an Mansuur lukkee foddaati waa takka qabuu hin dandeessan akkanuma jettan akkanuma jechuu malee waa takka umaatu ijaan agartanii jechuudha. Nama Rabbiin ol fuudhe namni isa gad deebisuu danda'u hin jiru. Nama Rabbiin isa ol fuudhe mootummaan ammaas waan Rabbiin Khaaliqni namaa kennu ta'uu beeka. Rabbiin mootummaan waan Rabbiin guddichi namaa kennu ta'uu beeka itti amanaa kanaas. Biyya tana namuma tokko bulcha kurstiin takkuma namicha kana jalatti hiriirree misoomaa goonu warreen kanaan ala wacaa jirtan warreen namicha kana aangorraa fuuna biyyarraa buuf Tigree qabannee Eritiriyaa qabannee Suudaan qabannee Masrii qabannee aangorraa fuun maarree goona ammaan tanaari na maarree numa haasawaa isin Feesbuukii fi maarree irraa maal jettaniin TikTok irraa haasawaa kana namni haasawuu isin dhorku jiru mirga qabdanii jechuu gartee. Doktor Abiy Ahmed Ali lola yoo fixuu fedhe galgala kana fixa. Lola yoo dhaabuu barbaade galgala kana dhaaba. Gartee. Itoophiyaa keessa Doktor Abiyyiin ammoo wanni itti jiru mootummaa jaaruu, ikonomii jaaruu, paartii isaa tana cimsuu, paartii biraallee tatanaan doggomtu moggatti uumuu jira jechuudha. Hojiin isaa hojii gurguddoo jira. Hojii gurguddoo warri ganda keessa deebitanii hojii ganda keessaa tana maanurraan sirreessine silaa haanurraa sirreesse tana Doktor Abiyyiin tunis isuma eeggatti ta ganda keessaa kaabinee nama cinqitu kana. Bineensa gartee gibiraa fi akkanumatti gartee waa ummata irraa guuruun ummata hiffisu kana waan kana nurraa maan sirreessine warri jettan itti dhufaa jira itti dhufa. Gaafachii dhufe isin nama qopheeffadhaa ta'a. Gaafachii dhufe ni haxaawaan siin jee haxaawee kutaani. Inni isaa dhufaa osoo hin taane dirqama baasa gubbaarraa kana godhaa uma jaa. Khalaas dubbiin takkan jirtu jechuudha. Akkanaan isiniin jaa waan na dhageeffattaniif hedduu galatoomaa kun sagalee bosonaati. Waa'ee baaleen na gammachiisee Doktor Abiy Ahmed Ali hayyaaka Allah xawwala Allahu umrak. We love you. Si jaalanna umrii Rabbi si haa dheereysu.